dhaga'i. Maqaa kootiin kan jiru sim kaardii kana qofaadha. Kanammoo walakkaasa osoo hin taane guutummaa isaa fudhadhu deem Jaakoo dura. Meenu. Dhageessaa Firaa'ol. Waan goote hundumaa tokko lama jedheen dachaadhaan si kaffalchiisa. Meelaala qabeenyaa kee raafatee. Amma inni yin iddoo kanaa deemu. Uffata manaa qabu sassaabadhuutti deemu manatti akkana deemu. Argaa kee. Dhageessaa Firaa'ol. Waan goote hundasaa tokko lama jettee dachaadhaan kaffalchiisa. Sinan ani laal yeroo baay'ee irra deddeebi'ee sitti meeraan akka obboleessatti irra deddeebi'ee waan si gorsuu danda'u si gorseera isa dhumaaf sitti hima ani amma kana hin amanus hin fudhadhus isa dhumaaf sitti hima biliseessi marartu mucaa xiqqoo uumaan beenne fuutee itti taphatte Sinan yeroo isaan itti taphatte naan hin jedhin itti taphatte naan hin jedhin biliseetti waan hin taphadhe hin qaban bilisee riqicha godhadhe ni ilaalaatti siquu qofa. Kun immoo badii yoo ta'e natti murteessi. Waanan goneetti taphadhe hin qabu. Atis duubachaa hin jirtu jechuudha. Dhoqqee nan dibi yakkamaa nan taasisiin atis. Eenyu naa hubatu anaa. Firoo tasgabbaa'e malee maaf akkana taata? Barbarsaaf niitii wal loluun kanuma jiru. Mee ilaalaanis oo addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa iree miira jaalalaatiin dirqama isaa baha. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Bilbilli keessan yookaan laaptooppiin keessan yeroo gabaabaa gidduutti hojiin ala ta'is rakkiseera. Isa kanaaf furmaanni nu bira jira isiniin jedha. Odaa Elektirooniksii. Meeshaalee elektirooniksii oriijinaalaaf qulqullina olaanaa qaban gatii madaalawaa ta'een gabaaf dhiyeessuu irratti kan argamu. Dhaabbatni keenya meeshaalee kanneen akka laaptooppii, bilbila harkaa, deeskitooppii fi taabileetota, piriintarii, kaameraa fi kanneen biroo nu bira argattu. Odaa Elektirooniksii. Dhaabbileenis ta'u namoonni dhuunfaa meeshaalee elektirooniksii barbaadan bakkuma jirtan jiraattanii heloo jettanii yoon ajajjan bakka isin jirtanitti isiniif qaqqabsiifna. Teessoon keenya magaalaa Finfinnee Booleetti kan argamu gamoo Oromiyaa darbii tokkoffaarraa lakkoofsi bilbilaa 0911 430007 yookaan 0988 irratti bilbiluun akkasumas Feesbuukii fi Telegiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Odaa Elektirooniks. Badhaatu sulula qinxaamaa kan taate magaalaa Adaamaatti kan argamu hoteela Ilkawaabee. Gara hoteela Ilkawaabee yoo dhuftan aanaa dhufu jennee isin simanna. Paarkingiif immoo hin dhiphatina. Iddoo bal'aa qabna. Hoteela Ilkawaabee. Bashannanuuf yoo dhuftan nyaata ammayyaa fi aadaa akka fedha keessanitti ni argattu. Maal kana qofa sagantaa garagaraa fi walga'iidhaaf galma mijataa ta'e qopheessinee jirra.
hoteela ilkawaabee sammuu hojiin dadhabaa oolee boqochiisuuf siree mijataa ta'e abbaa tokkoof lama teessoon keenya magaalaa Adaamaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa fuulduratti nu argattu. Odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 222 114 Duwwaa 93 yookaan Duwwaa 920 390 774 hoteela ilkawaabee. Melu, asgabbaan. Sinan, atis dhimma kanan beekta ture? Melu, wanta kamiif meelwaan siif jira? Wanta kamiif? Sanarraan immoo daa'ima garaa kee keessa jiruuf eeggannaa gochuun sirra jiraata. daa'ima garaa kee keessaatti kennuudhaan jettee oyi kennuuku maanni gurri koo maalla dhagaa kennu maal jechaa jira mucaa adaadu ulfaa'eera maal maaloo meelee akkasuma maal naasa hin gaarii miti siif wanti hundumtuu yeroo isaatti sirratamee ilaal waan hundumaaf ansiif jira wanti kam allayyaatti gadaadhe ati garuu wanti tokko illee taatu ulfaansiif jiru tolee meelu tasgabbaa'ii akka seeruutti taatu si arguun barbaadu waan tasgabbaa'ii meelu ko Ken ati nagaadha miti ofii maalul moku ane bade hadako Arosan, naguma? Dura kanti. Maal qabate koo boqottee hojii kana dhiste? Mana ooluu rasna wayya jedheeti bara. Waa'ee meelaala waan haramaltu jira. Homaa, ati yoo siifan irraa wanta dhageessi qabda. Obboleettiin ishee abbaa warraa waliin olloltee ishee bira jiraachuu qofa natti himte. Mee argadhu ni asoosiisin mee. Arrallee waan argu natti fakkaata. Dhiisi maaltu na dhufe? Torban kana tasgabbaa'uuti torbee dhufu waa'ee wal hiikaa sanaatti hamuufa. Baay'een gaddabu. Nan beeka feenu. Waan hundaafuu baay'ee si galateeffadha. Amma garaa jabaattee deemuu fiire. Eeyyeen amma dhimma asitti turuuf homaa hin qabu. Yoom deemtamu? Torbee lama booda. Jaalala beeluu bara baraaf keessa kootti qabadheen deema. Baay'een gadda dhugaa. Maal sitti fakkaate feenu? Ishiin bilbilaan nu haasofsiisuudhaaf fedha homaayyuu hin qabdu. Ati immoo hin beekta miti akka ishiin jireenya kan biraa jalqabdu. Maaloo oolmaa tokko qofa naaf ooli. Hamma immoo maal naan jechuufi. Akkas wayya? Saalaan qabu. Haa ta'u maalumaafuu haa tuuf hin dhibbisiin.
Tole. Tole haa ta'u. Ani eejantoota wayii beellamee tan jira isaan bira deemuun qaba dirqama. Jedhe milkaa'e. Piliis garuu akkana fannibsiin. Inni dhiphate na yaala. Haa ta'u nagaatti. Nagaan ooli. Billa mana qabsiisiti yeroo takka qofa argadhee nagaa takkan jedhuuf naaf godhe. Amma yoo narratti bartee natti harti kaa. Isa rakkoon qabu. An akka nama tasa dhufeen ta'a. Biloon akka isheen natti gadditu hin barbaadu. Kana qofa tolee irraa jedhu. Yoo hin dandeenye na yaala no. Galatoo maal qaba namni hunduu akka keetti garaa lafeetti oolu ta'e. Boolis kottuuti akkasitti waan tokkitti qofa jedhiti nagaa. Hello. Oh. Leon jira. Tole nan achuma jirtu sen. Tole nan dhufa. Leon jira achumatti dhufa. Tole. Maal rakkoo jira? Hiriyoota kooti dhimma wayitiif na barbaada jiru. Isaan walumaan na adeemu achumatti wayi. Tole rakkoo qabaachuma na gaggeessu. Moonit yaada tokkoon qaba. Tole maali? Lamaatti fakkaate daa'imni kun anarraa ta'us ta'uu baatus badii tokko iyyuu waan balleessite hin qabdu. Waaqayyo naa galata. Amma gara sammuu keetti naa deebi'aa jirta. Kanaafiyyuu ganna kanaa gamanni barumsaa jalqabutti asumatti barsiisaa qacareefiin asumatti barsiisani. Baay'ee si galateeffadha. Gaafa barumsi ga'u immoo mana barumsaa deemtee baratti. Isa dhugaa guyyaa tokko illee afaan keenan eega jedhee adeemu. Garuu akkati guyyaa tokko dubbattu immoo abdiin qaba. Baay'ee si galateeffadha. Baay'ee natti toleera sinaa. Atis immoo hojii mataa kee hojjechuuf fedha qabda turte kana. Amma firii akka bakka barbaadde deemtee hojjechuu dandeessa. Maal? Kun hundumtuu anuma natti baasuufi? Kana booddee akka durii keenyaatti tasgabboofnee jiraanna. Akka durii keenyaatti gammannee jiraanna. Dhiisi firoo wanti hundumtuu hin sirrata. Ittuma dhiisi. Dhiisi. Kana booddee dhimmi ishee wajjin jiru waan sirratu natti hin fakkaatu. Dhiisi malee firoo akkanam jedhiini. Dhugaan jirtu kanumadha. Kana booddee meeluun deebitee mana kanan dhuftu. Maal jechaa jirta? Wantalli fayyaa qabu. Hankan hin jiru. Maaf gammadduu taate jetteeti kanatti akka ta'aa jirtu. Mee maaltu nama gammachiisa? Mee amma kana amma walitti nama kufalchiisu maaltu arginu? Lakkii firaa'oliin yaadaan taa'ee boo'ame maangoo xaragaa. Ati immoo sooftii naa kennita. Isa barbaadde moo maal barbaaddate?
Maalirratti kan barbaadu? Gammachuu kootaan an kunoo gammachuudha. Akkasitti nafnee gammachuu jedhu. Maal jechaa jirtan? Callisa daadoti. Callise? Callise. Anaammoo? Yeroo hunduma dubbii afaan irratti nama hin qabinati. Callise? Callise. Anaammoo? Yeroo hunduma dubbii afaan irratti nama hin qabinati. Mee maal gammachuu isheetti mul'achaa jira asitti? Anaan jechaa jirta? Adaada sumaana jechaa jira callisi ati. Kottu kana reebi. Sireebuudha dubbachuu. Kottu na reebi. Kana malee maal siyaaf? Yeroo mana laaltan akkasitti waan mun dubbachuu hin dandeenye isinitti fakkaata miti isinitti. Isinumatu sirriidha yeroo hunduu nama dhaggeeffachuun barbaadan yaada namarraa fudhachuun barbaadan isin. Intalli nagaan qabdu afaan ishee narraa qabsiistu. Nagaa dhabuudha. Callisattee moo? Haa ta'u callisiisiin jedhe. Callisachuu maa jechuudha intala? Ati nama akkamiiti? Fedhi kee akkas ture mini? Akkas ture. Garuu biyya kana keessatti hojjedhee jijjiiramuu akka hin danda'u harmeen kee na barsiisanii jiru. Sirriitti argeen jira. Nama mata dhagaa akka keetii tas argeen beeku. Sinaa sigaa dubbiin kee summiin kun anaan nama raachuuf jedha. Ati jettees jechuu baattees an haala mijeeffachaa jira. Kanan mana kana keessaa ba'u immoo harka koo duwwaa sitti hin fakkaate. Daa'ima koo fudhadheen deemu. Daa'ima koo immoo yoomiyyuu ta'a ija keetiin akka tan arginu. Ilaali. Jecha amma lammata dagatte akkanaa sobni daa'ima kana fuutee mana kanaa ba'uu miti yaadee sammuu keessa. Dhugaa jettaayi. Isa sittan argisiisa. Ija keetiin argita. Isa sittan argisiisa. Yoo xiqqaate gammachuu keef gadda kee adda baasee waan hin beekne sitti fakkaata. Siifoo na dhageessa? Sitti ni dhaga'u daadha. Sin dhagahuun sin. Ati ofiis hin taatu, namaas hin taatu, maaluma akkati taate hin beeku dhugaa waaqayyo. Amma immoo keessa baate callisinaan jechaa jirta? Maal jettee daadha? Ofiif ta'uurra darbeeyyuu siniifuu nan ta'an sinin jedhe. Asatti kummoo? Anutti. Sifan? Isin nama dhagahu maroo callisiin jedheera sin. Anis moo? Gammachuu jettee? Gammachuu dhuftee tasitti nafni. Sifoo jawaan onnee abbaa kootii har'as keessatti argaa jirra. Maal taate? Mana kanatti ishee marqaa jiru. Yaasifu. Yoo mana mataatii laata. Maaloo daadha. Amma kana bulu dhugaa narraa deemu. Beeseen boo eessatti moo tuma beektoo mana ishee. Akkamitti akkatti namni akkamittiin jijjiirama. Dheessaa maasaa keenyatti adeemee nu dhiisni ishee. Kanaaf maal haa goonu jettire? Tole, borolee kottuuti biiroo nan seenu waan ta'eef waliin haasofna waan jiru na beeksisi. Hin ta'a. Yeroo taphadhu malee koo mana keetti ilaali. Ani kan jedhu waa'ee meedaalaa maalirra ga'e waan harammaaf jiru. Abukaatoon koo meedaalaadhaaf bilbilee ariitiidhaan akkan hiika barbaadu itti jira. Isheen maal jettee? Isheen garuu deebiin kennineef. Firo, wanti isheen yaaduu waan ta'eef hin dhibbisin mee xiqqoo yeroo kenniif. Maaliifan kennaaf? Ishee miti kan jalqabe. Firaa'u. Siifis yeroo si barbaachisa. Yeroo hundaan ariifate mee dhaabbadhu itti yaadu Firaa'u. Moonet. Maaliif waan uumamnetti ni himtooti? Maaf na dhibbista garuu? Waan hundumtuu akkasitti yaaddu miti. Naaf hin galle. Anaaf Sinaan akkatti jiraachaa jirru akkasitti beektu miti. Jireenya sobaa jiraachaa jirra. Maal jechaarra? Ani Sinaan jireenya gaarii jiraachaa turre. Inni abbaa manaa gaariidha. Nuti maatii gaariidha jechaan turre. Inni kun hundi soba jechuudha? Eeyyee sobadha. Amma garuu na jibbisiiseera.
kanaaf hin galle akkamitti osoo mana tokko keessa waliin jiraatan osoo ati jirtu akkamitti badii kana hunda sirratti raawwachuu danda'a? Kamiin sitti meen kamiin isaa? Aanteen qabdu, firan qabdu. Yoo rakkate bakka dhadhee aara galfattu hin qabdu jedhee haga kana namiidha. Sanirratti immoo arrabsoosaaf inaaffaasaa ifannaa isaa baadhiin haga guyyaa irraatti duukaa jiraani. Kana booddee garuu nagaa hin dadhabu. Mee amma tasgabbaati. Wanta inni sirratti raawwate tokko tokko natti himi. Guyyaan jalqaba gara magaalaa kanaa dhufe. Yaadataa yeroo harmeen kee gatii geejjibaalee naaf laatan. Guyyaa gaafa mana balbala siinaan irra ga'e irraa kaase haga guyyaa irraatti naa ileen beeku. Gochi siinaan irratti raawwate yoomiyyuu hin irraanfadhu anooli. Yoomiyyuu taanaan hin irraanfadhu. Afachuu akkamitti waan kana hunda nan dhoksitaati? Oli maal sitti fakkaate? Yeroo tokko tokko iccitiin ati haga boolla seentutti haga duutee baddutti qabattee deemtu ni jiraata. Eenyu? Come. Stand. Come. Kamati. Maal ganamaan hojii hin jiru moodha. Ata kana taatee akkamittiin hojii deemu miilu. Galatoomii bareedaa kun. Akkam edda raftee sirriitti. Sa'aatii dheeraadhaaf hirribni nan fudhannee ture. Gidduutti yaadni wayii erganaa dhufee garuu riba gaarii rafe. Yaada akkamitti dhufe? Maal sitti fakkaate seenaa? Robson. Ati amma firiidha. Amma maatu kan hin tureef meelaalaa irratti shakkii guddaa waan hin qabeef amma maati ishee kaan ol baruu dandeessa. Ani kan dura caalaa amma na sodaachisaa jira bara. Maaliif? Firoo. Meelaalaa miira kana keessa taate ayyaa siifan ta'uu ko yoo bartu maaltu uumamuu kan danda'u yaadde? Kanaaf maal ta'u jetta? Kanaaf wantoonni agarsiisa tanatti eeguun qabu. Saniin booda waan hin godhu beeka. Kanayyuu kanan sitti maa jiru akka obboleessaatti waan naa dhimmitu fila. Dhageessaa mooleeti. Ani kanaan booda yoo ati miidhamtu arguun barbaadu. Kanaafuu mana siifan kireeffadhaa hojii kee hojjechaa baatee jiraachuu dandeessa. Gonkumaa wanta ta'uu hin dandeenya. Ani ofii kootiin nama tokko yoo rakkisuu hin barbaadu. Ofii kootiin kireeffadhee jiraachuu waan danda'a. Booneet wantan siin jedhu dhaga'i. In ta'uu siin jedheen jira. Tole haa ta'u. Karaa jalqabaa siifan kaffale. Sana booda atuyyuu yennaa mindaa kee fudhatte ni kaffalatta. Olii sitti maan jira hin ta'u. Ani nama tokko yoo rakkisuu hin barbaadu. Eenyatti immoo qubii tokko seenee waan hin jiruuf inni yeroo naa boo mana kireeffadhee jiraachuu hin danda'a. Maal? Qubii jette? Dhageessa ani guyyaa tokko torban tokko dhiisi guyyaa tokko dhageesse guyyaa tokko akka mana sana keessa bultuun barbaadu. Ani guyyaa tokko torban tokko dhiisi guyyaa tokko
dhageesse guyyaa tokko akka mana sana keessa bultuun barbaadu. Amma mana siifan barbaada bayi of danda'ee jiraatu. Ani immoo waan badaa takkan sin gorsine ni beeku. Olisa beeka. Waan fedhe futti yaada. Moonet. Itti yaadaa miti. Amma tole naan jedhi waan ansin jedhu kan. Ati immoo takka wanta lakkii jettee deebitee tole jechuu hin dandeessu. Tole wanta fedheef iyyuu yeroo biraa deemnee mana nama jaallallee reeffachuu nan danda'a. Tole haa ta'u. Anis laalite nan si bilbila. Dhugi. Yeroo rakkadhu, yeroo muddamu, yeroo qofaatootti na bukkee jirta yeroo hundumaa baay'een si galateeffadha. Namni guyyaa kana wal cinaa on dhaabbanne yeroo kan wal cinaa dhaabbata. Yeroo gammachuu qofa miti yeroo gaddaarree wal bira dhaabbachuu qabu. Yeroo kamiyyuu si faana hin jiraan. Kana waan rakkatteef toominaan natti miti yeroo kamiyyuu si faana dhaabbadhaan. Raa'uloon hundumaa maqaa biliseetiin godhe. Kana jechuun amma kan raawwatutti wanti hundumtuu maqaa isheetiin turaa jechuudha. Anis homaa argachuu hin danda'u. Kanaaf meelu. Kanaafuu ati bilisee fuutee qabeenya Firaa'ol karaa keetiin argannaa jechuudha. Oh my God. Harmee. An kana booddee murteesseen jira. Dhiisuu waan hin danda'amti. Egaa erga akkas ta'e mucaa kootii fuutee hin deemin. Nus amma baay'ee of eeggachuu qabna natti fakkaata. Bakka kanatti tasa yoo namni nu arge gaariin ta'u. Maaliif? Maal rakkoo qaba sitti maaltu nu argameelu? Hagas maran dhiphatin. Sanirraan immoo miiruu. Akkanitti si yaadi. Anis baay'een si yaada sina. Garuu of eeggannoo hin dirqama. Sif. Maal nagumamte? Marri, gadi seerta. Nagumamte? Gidduu kanaan jalaa baddee jirtamoo maanni nagumamte? Jalaan badeemti bareedaa kun.